shamara bareedu takka wajjin isinii dhufna. Itti fidu kana akkasiif immoo wantoota akkamiin fida nama bashannansiisan, nama bohaarsan. Akkasuma barnoota irraa fudhatan wantoota jaalalaan waloo ibna bultiidhaas kun waliin aadan namnu mi'aasaas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota Reediman akkam nagaa fayyaa jirtu isin jecha Reediman tokko isinirraa waan baay'ee tureef dhiifama isin jecha dhiifama guddaa isin gaafanna. Egaa wanni biraan tursiifnee ni jiraami wantoota adda addaa haalli yeroo adda addaa nuuf mijeechuu dhabnaan kanaan kan banneeni. Alhamdulillah rabbil alamin haala mijeeffannee haalota jiru hundaa xumuranee walitti jechaanii jirra. Erga fannisi wallolle Muhammad wallolle anis hojiirraa yeroo baay'ee hidhamee soomana guutuu hidhamee waan tureef jecha hojii san sirreeffachuuf jecha wantootuma kana kanarratti ture malee waan biraatiif miti. Egaa hidhaan baatii soomana guutuu sanii waa baay'ee narraa balleessite karoora baay'ee narraa duuba deebifte waan ta'eef wantoota kana hunda haala mijeeffachuuf ture jechuuf si jalaabate. Akkasumas teessanii eeguu jirtan maashaallah baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja. Garuu waan haaraan isin dhufee jira. Wanni haaraan inni maali? Argadheetiin jira. Maali wanni argadhu? Maalidha? Itti yaada. Sababaa maalitti hidhame egaa soomana keessa? Baatii soomanaatis guutuu soomana hidhame sababa maalitti? Sababa darratti hime? Ta'isi jaalatu argadhee jira moo? Argadhee jira garuu ni dhufti. Video itti aanu irratti maxxansee isin dabarsaa. Har'a immoo nan jiraa fi jiruu fayyaa akka jiraachuu fayyaa isin na beektaniif isin beeksisuudhaaf dhufee isin maxxanse waan ta'eef biyyoo laamuunaa isa fakkaattu ajaa'ibaa tanadhaa ni jiraa miikaa isii qabadhee isin dhufee tagartee bakka urjii samii keessaa taphaan bakka san isii sana qabadhee isin jechuun gaamma biratti faarsu isin humni agarta waan ta'eef rakkoon qabu. Kanaan garuu isin warri gartee fannis jalatti achiisi tumi jechaa turtan har'a waan jettan isin dubeeha. Gurbattii caccabaa darree sodaattuu meetaa halkanuma nama duubaa nama dha'uudha nama barbaadde malee onnee qabaattis fuula duraasitti hin dhuftu. Onnee tamiin fuula duraasitti hin dhuftu abadan sodaattuu jechuudha. Halkanuma mana irra teessee dhagaasii gallaqqifti kana haaloo ta'e baattee jechuudha. Dhiirti kasee fi dhiirti ijatti dirree irratti olii baateeti akkasii wal raafamti malee dukkana keessa nama qabatanii akka maama fannisaanitti nama dhaajanii ifi tumamanii manatti hin galan. Amma ifi caccabeeti deemuu jira. Ammoo maal keessa akka inni jiru hin beeku kana. Ijaarraatti illee kuma qabu bilbilaa kuma qabu sooshaal miidiyaa kana waan itti jiru kuma qabu. Anaa gullaan feesbuuk kan fayyadamu jira. Jaaladha baay'ee isin kabajaa ni jira. Kanaafuu isin daawwattoota kiyyaa akkasitti naaf badhaa naaf beekaa isin ijaa. Baay'ee amma kana booda ajandaa akkanaa kanaan isin dararuu osoo hin ta'in wantoota isin bobbaarsan nama bashannansiisan nama bohaarsan akkasuma barnoota irraa fudhatan wantoota bobbaarsan wantoota isin gammachiisan ni jiraami. Wantoota akkasiisan isiniif qabadhee dhufa waan ta'eef maaltu akka isiniif ta'u riyaakti koomediyaa jedhamu akkasuma ofuma kiyyaa'anitti koomediyaa isin dalagu immoo immoo diraamaa isin hojjemo maal akka isin dalagee isin fitu maal akka isin hojjedhu koomentii jalatti isin naa barreessaa. Guyyaa har'arraa eegalee walitti dhaabee isin hojjedha. Abshir. Sidii galee kanaafuu wantoota isin bobbaarsuu qabu isin barreessaa. Isiniin hoogganamaanii isin mootummaan isinii mootummaan uummataa isiniin hoogganamaa isitti hoogganamaa waan ta'eef akkaataa keessan jalan deemaa. Kana booda waa'ee cinqii jangaa dhalaaf jecha maal wal godhu dhiisaa kanarraa keessaa bayaani dhiisi. Maal jennaan argadheetiin jira waan ta'eef tanaa jeemuun jala wanni jiru. Duraanuu miyyoo san isaaf hin taatu maama fannisiif hin taatu jechuuf rabbi gartee isaaf hin gootini waan rabbi irraa dhufe gaalmi namaa wal hin beeku. Rabbi san beeksisne yaa gammatti anuma dhaatisaa jira. Rakkoon qaba. Dhaatuun tanuma halkan gaafa kan biyya sarraabsani. Kanaafuu laa qullee asin daawwattoota keenya ani wantoota miidhagsan nama galchan nama aarsan nama gartee mufachiisaa kana isinitti fidu kana namaaf barnoota ta'an wantoota akkas akkasiisan fa'aa isiniif fidalaan. Keessattuu wanta isin naaf jettan wanta isin ittiin ajajjan irratti dhaabbadheetiin hojjedhee dalagee isiniif fida.
isin galee kanaafu isin natti himaa isin jaa ani immoo hojjetaa keessanii isin hojjedhee isin fida kanaafu yeroo itti hantuuf ammoo shamara bareedu takka wajjin isin dhufna hangasiif ammoo akkaan jiru arrammoo kan dhufeef ni jira jechuuf isin deebi'ee waan ta'eef chaanala kanas gaa subscribe share godhuudhaan wal birtii hin gaana ani chaanalli guddachuu irraa hajaan qabu na guddisee guddatee guddachuu baatee nan fayyadu ka fayyadu eenyu isinuma fayyada waan ta'eef maaliif wantoonni amma maxxansu akka isin bira ga'uuf subscribe goote gurraanti sana gubbarraa balleessite akkasuma mallattoo bilbilaa isii cinaa jirtu san ogaa irratti ol goote wantoonni akka lakkisu irratti isin ala direct isin bira ga'a jechuudha isin fayyada malee nan fayyada waan ta'eef share godhaadha wal biraan gaasiin jaa kanaafuu hanga walitti deebinu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baay'ee jaalladha ciao